Akka tokkitti miti natti fakkaate yoo ammas jiraatu baattanii yeroo biraa viidiyoo kana ni ilaaltan jedhee abdadha. Boleeyyan keenya warri karaa kanaan karaa tiktaakii osoo hin taane karaa feesbuukii kanaan na jala jirtan na hordoftan feesbuukii kana fooloo tolchati. Asirratti meeshaa jirtan yaada tokko fi lubbuun jiraatu kenna asumarratti manna lubbuun jiraatu asirratti dubbanna lubbuun akka jirru jechuudha. Yeroo durii turiinsa keessa bara as fuulan bayanii haasayuuni sodaa ta'e sanii maqaa biraatiin fuuluma odoo asin baane ergaalee tokko waan silaa qooda oromummaa bayaa turre akkuma namoonni kamuu gara miidiyaas dhufee jijjiiramni argame jennee fuulan as baane hawaasatti makamne feesbuukii kana ka duraan namni hedduu irratti nu laalullee dhiifne feesbuukii biraatiin fuula fi feesbuukii biraatiin as baane hawaasa keenyatti makamne sheer godhame hawaasa keenyatti makamne waan dandeenye akkuma namoonni kamuu yaadatu godhaa turre achirrallee deemnee nafne gara gabaa maraattotaa jedhamu kana gara tiktaakii dhufne tiktaak irratti illee girrigirrii garagaraati fi waan hedduu namni ittiin yaadatus toltus taanaan baddus taanaan waa hedduu achirrattis godhuun keenya ni yaadatama. Alakulaalin diina hedduu horannee waan tureef sababa diinni baay'atuun tiktaakiin kenna ol guddatee ji'a waan hin eeneef ni banamaa ni gubamaa baay'ee deemuu hin dandeenye. Diinonni kenna gar malee maqaballeessiin amantii da'oo godhatuun yoo fedhan amantii da'oo godhatanii waan nu goonu waan isaan barbaadan munaafiqtoonni jaahiltoonni tokko maraattonni gabaa tiktookii yookaan maraattonni fuula miidiyaa hawaasaa kanniini akka ufii fedhan si dalaysiisuu barbaadan yoo fedhan salaatii siin jedhan yoo fedhan dhiisi siin jedhan ufii si ajajuu barbaadan akka fedha isaaniitti akka dubbattu barbaadan akka fedha isaaniitti akka haasoftu yookaan barbaadan nuti immoo akka isin barbaadan osoo hin taane akka nuti barbaannetu ta'a waan barbaanne goona akka barbaannetti dubbanna yaada jedhu amantii akkasii waan qabnuuf akka feenetti dubbatuu fi akka feenetti haasa'u waan feene maxxansu waan feene dhiisu baay'ee ulfaataa ta'e. Waggaa tokko olii fi gara tiktaakii tira turre sanirratti gaa maqaballeessii fi gochoota garagaraatu raawwatamaa ture. Aga sadarkaa haleellaan haa du'uu haa hidhamu gareen maqaa amantiitiin sochootu tunniin garuma fuula miidiyaa kanattu maa dhufne ifa baanee akkuma duraa san uf dhoysinee waan tokko osoo dalayne yaada jedhullee nutti uumame gaayaa ga'uura jechuudha. Maaliifi sababa girrisaan hubannaa malee beekumsa malee ilmi malee aqli malee asirra ukkee kaasu jechuudha asirra dachii balleessu. Kanaaf waan ta'eef yeroodhaaf miidiyaa tiktookii ganama banamu torbeen eegu ni gubanii sanuu bira taranii gandaan wal ijaaranii haara wal ijaaranii duula garagaraatti fi haleellaa garagaraa dhiibbaa garagaraa narratti raawwataa jiranii yoo kana jedhu goo'ichaaf dhufte naan hin jedhina. Wanni sababni viidiyoo asirratti waraabuu fi fuula feesbuukii kanarra ni ta'a asirra turaa jechuudha. Asirra waan turuu fi ni agartanii uma lubbuun keenya illee dabre viidiyoon kun ni ta'a jedhee waan amanuuf asirratti ergaa gaggabaabaa dabarsuu barbaada. Follow na tolchati
warri nu deeggartan haalli keessa jiru haala ulfaataa, haala yaachisaa, haala baanee galuu dadhabuu, haala warri maqaa amantiitiin socho'u ebaluu keenya nu jalaa tuyxeen amaamaa uffatteetiin waan argite poosti gootaa, sheer gootaa, areeda qabaatte waan feete sheer gootaa, qaata si gorsinaa, qaata si dhageeffannaa, du'atu si malaa yaada jedhu irratti duula garagaraa narratti geggeessaa jiranii, yaalii garagaralee narratti geggeessaa jiranii. Maraatan tokko ol bahee Kamaal Abdallaa Luka cabsaa manatti adeemu yaada jedhu gowwaan ol ka'ee waan tokko dubbate uummanni keenya hubannaa malee jecha gowwaa jecha qabataa waan hin taane qabate namni waan fahamne gochatti jijjiiruuf guyyaa 2-3 dura gochoota himuuf namatti hin tolle dhageettillee namatti hin tolle ka islaamallee qaanfachiisu jechuudha. Shari'a islaamaa keessatti namni nama tumi, nama ajjeese, areeda gogaa irraa haadi, amaamaa irraa guuradhu, jawwaala irraa guuradhu jettee zulmitti nama ajajjuun jirtu. Shari'a islaamaa akkuma namni kamuu beeku daawaa gara qabutti nama ajajji, himuu dirqama qabda, fudhachiisuu dirqama hin qabdu. Eega himaa diddiiduu qaba jedhee qaamni birriin ijaaramee horiinatu sin danda'a. Doolaara feetan isinii kenna Kamaal Abdallaa dhabamsiisuu qabdan jedhee tiimiin tokko narratti ijaaramee narratti dalagaa jira waan ta'eef yaaliin guyyaa 2 narratti raawwatame agammaatitti milkoofne aga sa'aatti isinii haasa'uu kana nagaa keessa waan jiruuf akkasii garri duulli maqaa amantiitiin gareen sochootutun dhiibbaa garanan jedhamnee fi haganan jedhamne narratti geggeessaa jirti. Videoon kun isin bira haa ta'u yoo lubbuun jiraanne kan deddeebinee wal arginu sa'a yoo dabre silaa waan dabrineef taatee taa'amaa jirtu fi adeemfamaa jiru akka quba qabaatan gabaabatti isiniin jechuu barbaada. Yoo isinitti dhagahame si yaachise yoo lakki wanni kun sheer ta'uu qaba jettan sheerii godhaa. Warri sheerillee diinonni kenna sheeriin godhaniin. Lakin fuula miidiyaa kanarra videoon kun waan ta'uuf maqaa hayyootatiin maqaa nama gurguddaatiin tiimiin ijaaramee Kamaal Abdallaa dhabamsiisuuf horiin sassaabamee yaaliin garagaraa narratti akka geggeeffamaa jirtu isin hubachiisu isin bira kaayatu barbaada. Dirqama isin hubachiisuun qabu akka quba qabaattan hanga sadarkaa kana geenne akka dhageettaniin barbaada. Sadarkaa lubbuu nama dhabamsiisu amantii tam keessa ta'anii amantii tam qabatanii namni gidee dhibba gorfamee dadhabame ajjeesutu fala jedhee shari'aa akkas kaa'ullee warruma asirraa miidiyaa kanarraa lallabee du'aaf ajjeechaa namatti lallabutu kana dalagaa jira. Duunuka lafas hin xureessinu. Du'allee sodaa irraa hin qabnu, namallee sodaa hin qabnu. Du'a sodaa hin qabnu, namallee sodaa hin qabnu jechuudha. Laakiin diinummaan hagana gahe namni tokko akka seera addunyaatitti amantii fedhe hordofee jiraachuu danda'a. Waan fedhe ta'ee jiraachuu danda'a. Haga seera biyyattiin cabsiniin, haga bulmaata biyya keessa jiruutii fi biyya keessaa bahee hin cabsiniin akka fedhetti heeraaf seeraan jiraachuu danda'a. Lakka amaamaa lafa kaa'ee toomni ka islaamati tooba irraa nuu fuudhaa jettee hayyoonni keenya labsii dabarsitee haasaa hayyoota keenya hojiitti jijjiirra jechuudhaan amaama fi areenni sirraa hadamuu qaba, amaaman sirraa fudhatamuu qaba, tooba uffatuu hin qabdu jedhanii duulli kun koreen kana labsitellee eenyu bakka buutee akka jari kana labsite hin beeku, maalirra dhaabbatanii akka kana labsan hin beeku. Laakiin akkuma waan ustaazonni yookaan sheekonni asirraa himtu waa hedduu himan, keeyrillee hedduma himan. Haga waan isaan jedhan kana tooba baasaa, amaamaa baasaa, areeda gogaa irraa haadaa jedhanii labsii dabarsan jettanii bayaateessu magaalaateessu mana dhoowwitan kana waan isaan keeyrii hedduu waamanu ujitti ni hin dalayne
Oromoonni ka nama miidhuuf waa namaa godhullee foo turte nama dabarsuuf nama dhabamsiisuuf lafan geettu yoo ka itti milkooftan taate inshallah Allah yuwaffiqukum rabbi sinaa waffaqu siniin jenna gaa nuti du'allallee miidhaa garaagaraatirallee sodaa hin qabnu qophiidha kanatti aansee warri jiraattonni warri makka jiraattan maqaa haaratitti hundooftanii namni akkasiin dhufuun qabu kamaaliin nutti fiduun qabdanii jettanii warri haaraa warri lafa dhiitta namoonni tokko jirtan ani biyya kana gibira gabbaree heeraaf seeradhaa guuttadhee jiraachuu kiyya hin dagatina kammoo mana nyaataa mana shiroo achitti banatte yoo Oromoon natti hin dhufin ebalu natti hin dhufin gandi ebalu natti hin dhufin ebalu namni jedhamu natti hin dhufin wajjette wanni mana shiroo bantuuf hin jiru jechuu eega mana nyaataa banatte diimalleen gurraachillee beekallee wallaalallee namni birrii ufiitiin dhufee mana keetii nyaatuu danda'uu qaba jechuu biyya an keessa jiraadhu tun biyya mootummaa qabdu jettee akka beeytu si hubachiisa kuni warra haaraa Shaara Mansuur tiffi dubbachuun barbaada warri maqaa haaratiin ebalu nutti hin dhufin ebalumaa fiddan ebalumaa akkas ta'an nuti tajaajila lammiin tokko biyya natti argatu qabna dhiibbaa akkasiisanii dooraala si erginaa birrii si erginaa akkas godhaa jedhee ka biyya alaa taa'ee an shiftaa miti an nama siyaasatiif nama siyaasatuun dhabamsiisan ani hawaasa tokko nama seera feera guuteen abo ebalu akkana jedhen shee ebalu akkana jedhen kamaalin akkas godhaa jedhan jettee olii gadi fiideen jireenya keetirratti ibidda barbaree facaasin jireenya keetirratti hawaasa irratti rakkoon uumin ajaja diinaa tokko shee ebalu tokko fudhattee shee ebalu akkana jedhan jettee hawaasa nagayaan bahee galee dalagatu kana miidhin dhaamsan qabu jara sararee kinkabal waa goona ebalu akkana jedhe shee ebalu akkana jedhanii birrii nuti fandii isinii erga jedhanii jettanii warri lafa dhiittan dhaabbadha jarri sun birrii isinii erguu danda'an itti gaafatamummaa jalaan baatan yoo birrilee isinii ergan gaafa isin harka seeraa geettan dhufanii nutu badii kanatti ajaje nutu birrii kana ergeef jechuu waan hin dandeenyeef ufuma duratti laalla waan dhufu sheer naa godha waliin nagaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh galatooma